garaagarummaan quraanaa fi kan wangeelaa maali? Ka jedhu kanallee to ifanaa gootanii nan fedha. Dabalatii amantiin jalqaba uumamte kamii ka jedhu. Amantiin jalqaba uumamte addunyaa kanarratti ishii kami? Ishiin sirriitti ishii kami? Yoo baay'ee jira garuu akkuma biyyaattuu immoo kan waan uume kun kami ka jedhu kan ayyee tole. Inni waaqeffataadha gaaffii bareedduu gaafadhe. Rabbiin dura maalirratti nama uume ka jedhu islaamummaa irratti rabbiin nama uume. Islaamummaa jechuun rabbii tokkicha beektee rabbii tokkicha saniif ajajamuu qabaa waan jedhu jechuudha. Uumamni nama hundaatu isa kana. Rabbii tokkichatu jira tokkicha saniif ani ajajamuu qabaa kan jedhu nama hunda keessatti uumamaadha inni kun. Nama hunda keessatti uumamaadha. Siigaltee imaanni yookaan amantiin islaamummaadha nama keessatti uumamte hogguu jennu islaamummaa jechuun waan biraati miti hiika biraadhaan qabu. Rabbii tokkichaaf ajajamuu jechuun wanni biraadhaan jirtu. Atilleen anilleen namni hundi isaa daa'im dhalatu hundi isaatu wanni lafarra dhalatu guutuun tokkicha rabbiin tokkichummaa rabbiitti ni amana. Af kiristaanni illee bar sadii godhan malee rabbiin tokkicha afaan inni hima jedhan. Yahudoon illee akkasuma. Addunyaa kanarratti ati qalbii kan keetiin tokkichummaa rabbiidhaan si amanti qalbiin kan keedhaa waan kana mormite. Tokkichummaa rabbiidhaatiin rabbii tokkicha saniif ammoo ajajamuu qabaa kan jedhu uumama namaa keessa jira. رب سبحانه وتعالى سورة صدوم فات صدوم الرتي فطرة الله التي فطر الناس عليها اللهين نما الرت أمجد جلك قاف أدام يوكان آدم رجل كبه توكيشم ربي لا كجرت ربي توكيجساني فأججم وأككم وان النجارة وأكدرجو كمنو هندي ساتو الرتني أمنا جتشو هندي ساتو حتى واقفات عن الليل فكين يفهم يوتي احتمال جدا ربي توكيج ربي توكيجساني وان النجارة توجو كباجدا waan inni jaalatu gochuu qabaa jedha. Islaamummaa jechuun isa kana. Laakiin ammoo karaan isaadhaa fakkeenyaaf amma kiristaanota fudhatte kiristaanonni Nabi Muhammad alayhi salaam maal jedhan? Kullu mawluudin yuladu ala al-fitra. Wanni dhalatu guutuun daa'imni dhalatu guutuun fitraa irratti uumamaa dhalataa jedha. Fitraa jechuun rabbiin tokkicha saniif ajajamuu qabaa kan jedhu jechuudha. Eega sani ammoo abbaa faadha isaattuu maal godhan jedha kun kiristaana godhee kun yahudaa godhee olii gad jallisan. Wantoonni amma achi boodaan dhuftu Yesuus waaqayyoodha ebal waaqayyoodha kan jedhanii wanni garagaraadha itti naqamu kun guutuun daa'imni erga dhalateen boodaa cuuphanii wama godhanii barsiisa garagaraa barsiisaniitti olii gad dhamaasan malee tokkichummaan rabbiidha uumama namaa keessa jira rabbi tokkicha saniif ajajamuunillee uumama namaa keessa jira jechuudha. Kun akkas. Kanaafuu rabbiin amantiin irratti nama uume jalqabarraa kaasee amantiin qabadhaallee jedhe isa kanaadha. Suura 19 irratti inna ad-diina 'inda Allah al-Islaam. Amantaan rabbi biratti jaalatamu jalqabumarraa kaasee islaamummaa jechuun rabbi tokkicha saniif ajajamu. Waman yabtaghi ghayra al-islaami diina namni islaamummaa malee waan biraa amantaa godhadhe jedhee barbaade isarraan qeebalamu inni guyyaa xumuraatti warra kasaaraatii yaa rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Walahu aslaaman fi samaawaati wal ard wanni samii keessa jiru wanda achi keessa jiru guutuun isaatu isaaf ajajamee jira jechuudha. Macaafa keessa illee odayte akkasuma Abrahaam waaqayyoof ajajamee jedha. Eyyoobiin waaqayyo anaaf ajajamii la egzaabeer tagazaa jedhaan jechuun waaqayyoof ajajamii jedhaan bulii jedhaan waaqayyoof abboomamii jedhaan. Sigaltee ati islaamummaa qabadhu jedhaan. Islaamummaa jechuun kanuma hiika biraadhaan qabu. La Allah subhanahu wa ta'ala la aandu amlaak maggazaat jechuudha wanni biraadhaan jiru. Rabbi tokkicha saniif ajajamuu isa saniif buluu isa saniif abboomamuu jechuudha. Wanni biraadhaati miti islaamummaan jechuudha. Isa kanaadha jechuudha. Kanaafuu islaamummaan jalqaba uumama gaafuma namni uumamuu jalqabu rabbiin nama keessatti uume. Kan dabalataadha ammoo akkamitti kiristaanaa fi yahudaa fi akkasumallee muslimaa fi waaqeffatan akkamitti garaagarummaa godhate kan jedhu nabiyyoota irratti. Akkamiin nabiyyoota irratti? Rabbiin nabiyyoota hedduu ergee jira. Akka Nabi Muhammad hin xumuretti jechuudha. Waaqeffatan nabiyyoota kanatti naman. Nabiyyoota kana ammoo Rabbiin hojii gurguddaa itti kennee erge. Nabiyala Muusaa alayhi salaam ulee itti kennee uleen bofataatiif. Yeroo zamana san keessatti warra falfala dalagu guutuu injifattee turte uleen sun jechuudha. Uleen sun dhugumaan bofataate rabbiin akka inni injifatu godheetiin Fir'aawna faatti erge. Yesuus Kiristoos kan jedhaniin ammoo rabbiin du'aa akka inni kaasu godheetiin erge. Amma sammuu nama akka fayyisuu danda'u godhee erge. Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jiini bakka lamatti addaan dho'eefi ture. Erga sanii walitti deebi'u osoo ijaan namoonni argan.
osoo namoonni argan dhakaa dubbisaa turan osoo namoonni dhagaan muka dubbisaa turan mukni bira dhaabbateetiin laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah rabbiin tokkicha muhammad ergamaadha jedhee mukni dhufee dubbachaa ture nabi muhammadin bira dhaabbatee jechuudha. Kana hunda kan godheef maali rabbiin akka jarri kun nabiyyi ta'an akka jarri kun dubbii dhugaa dubbatan rabbiin mirkaneessuudha. Jarri kun waan hamatti ajajan waan gaariitti ajajan. Garuu ammoo jidduu kanatti Yahudani dhufan. Yahudani Muusaa booda dhufaniiti kitaaba rabbiidha jallisanii jidduu isaaniitti wal dhabanii addaan qoodamanii kun kaan qabatee wufii isaaniitti wal fixanii waaqa tolfamaa wantoota garagaraa waaqessuu jalqaban. Saba saniif jecha rabbiin lafarraa isaan balleesse. Saba Israa'el kaa jedhan kun argitee amma gosa 12 turan gosa 12 keessa gosa 2 qofa jira. Gosti 10 guutuun rabbiin hin balleesse. Eessa akka dhaqxee isaaniidhaan beekan jarri. لكن القرآن كيست ربي سبحانه وتعالى وجعل منهم القردة والخنازير سيقالتي وانا انيو كان جلد سافي كركرو ربي سبحانه وتعالى بس جرب اللي سيجو جرمو متعافى ساني كيست اندوبة مني gosa kana guutuwwan rabbiin balleesse maal sababa jarri cubbuuda laganii waaqa tolfama dhaka muka waaqessu jarri eegalaniif karaa rabbiirraa waan maqaniif karaa nabiyalla Muusaan irratti dhiisirraa waan maqaniif jecha rabbiin jara jiilchee jechuudha. Jarri sun kitaaba jallisan Ermiyaas boqonnaa 8:8 irraa raajota sobaa jala deeman. Raajota sobaa warra dubbiin rabbiidhaa osoo ittiin dhufin dubbii rabbiitu na bira dhufee jedhan. Warra osoo dubbiin rabbiidhaa ittiin dhufin wamaa kitaaba garagaraa barreessanii jala deemanii jallatanii karaarra maqanii jedhaan rabbiin jala rukutee jechuudha. Biyya qulqulluu rabbii harkaa fuudhe erga sani kiristaanota dhufe. Nabi Allah Iisaan dhufee uummataan qajeelaa jedhee. Kiristaanonni xiqqoo si turanii wal dhabbiin jidduu isaaniitti kaateeti kitaaba garagaraa barreeffatanii kun Yesuusii waaqa jedhaani kun ammoo Yesuusiin ilma rabbii jedhaan kun ammoo lakki gabricha rabbiiti ergama rabbiiti jedhaan akka muslimni jedhu warra Yaaqibaa jedhan. Yaaqibaa jechuun warra Yaaqubiin hordofu ka akka Ibyooniyoota ka akka Naasiriyaaniyoota ka akka Ibraaniyoota jarri kun hundi ka akka Aryuusiifaa jarri kun hundi isaanii warra Yesuusiin ergama rabbiiti malee waaqa miti jedhee mormaatiin ture. Jarri kun warra siyaasaatu politika warra politikaatu jaarraa afuraffaa keessa dhabama jara godhee jechuudha. In ajjeesan kitaaba jaraan guban warri Yesuusiin waaqa jedhu ammoo lafarratti hafee. Sababa maaliitiif sababa namticha Kunistantiin jedhame yaamu yookaan Qustantiin kan jedhamu mootii warra Roomaadha jaarraa afuraffaa keessa mootummaa argateedha namni kun. Isatu jara kana qalqaaraa ture. Namtichi sun nama aduu waaqessu. Ayyaana isaaniidha ayyaana kiristaanota kana fuudheeti guyyaa sandee irra kaa'e. Sandee jechuun beekta guyyaa aduudha jechuudha. Guyyaa aduu waaqeffamtu irra kaa'e. Isin galtee? Guyyaa aduu waaqeffamtu irra kaa'e. Maaliif akkas godhe? Ayyaana isaaniidha. Inni namtichi sun kiristaana turre akira irra kiristaana ta'e jedhan malee. Si galtee akira irra kiristaana ta'e malee umrii isa xumura irratti nama kiristaana turre. Ayyaana jijjiiree guyyaa aduu irra kaa'e. Kiristaanni akka maadha guyyaa san waaqeffannaa godha. Ayyaana jijjiire. Eegasanii karaarraa baqaniiti warra rabbiin tokkicha jedhu guutuu balleessanii warri Yesuusii waaqa jedhu kun lafarra tafe akkasitti karaarraa maqanii jechuudha. Karaa rabbiirraa maqanii akkanatti jiran. Eegasanii ammoo Nabi Muhammadin dhufanii Nabi Muhammad wanni isaan jedhan hin jirtu tokkicha rabbiin jedhan. Rabbii tokkicha saniif akkaataa itti ajajamu akkaataa isaa bulluu san ibsan waan biraan dubban. Kitaabni kiristaana qulqulluu kan jedhu sun ammoo kitaabni isaan ragaan baan qulqulluu akka hin taane jechuudhaaf nu bira dhufanii dubbatan malee peenxeen macaafni qulqulluu miteettee macaafa 15 keessaa gatte ilaal qabee ortodoksii Itoophiyaa keessa. Ortodoksiin Itoophiyaa macaafa dabalataadhaa akka addunyaa keessa hin jirre qaban. Ortodoksiin addunyaarra jiru tokko ortodoksiin biyya lamaadhaa akka walgalee macaafa tokko qabu hin jiru. Hundi isaatu macaafa garagaraa baafatee hundi isaa. Peenxeen macaafa 66 amantii kaatolikiin kan biraatti amana hundi isaatu garuu hiika lama wal bira fidde hiika addunyaa kanarra jiru jechuudha. Hiika addunyaa kanarra jiru lama wal bira fidde yoo dubbiste lama walitti hin galu. Addunyaa kanarra hiikni lama walitti hin galu. Hiikni lama hiika lama siin jechuu jiraaban. Hiikni lama walitti hin galu abadan. Kitaaba kiristaana kana fidde walitti dubbiste jechuudha. Eegasan ammoo yoo sibira dhufan kitaaba qulqulluu harkaa qabnu. Kuni dubbiin ta'u. Sababa kanaaf jecha garaagarummaan nuti qabnu isa kanaadha. Garaagarummaan nuti jidduu Yahudaatiif jidduu kiristaanaa jiru isa kana. Nabiyyoonni hin balleessine Yesuusillee balleessaan qabu Muusaallee balleessaan qabu warra isaan boodaan dhufeetu jallina fide. Nabiin Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyoota gaggarima erge fakhalafa min ba'dihim jedha. Achi booda warri duubatti hafan warra isaan boodaan dhufetuyyuu warra akkasiisantu waa balleessee jira. Quraana keessatti illee Rabbiin dubbatee jira. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salaata wattaba'u shahawaat. Warra isaan boodaan bakka bu'eetu salaata illee ergadanii fedhii lubbuu fi jala deemanii karaa hin taane irra bu'anii jedheetiin dubbataa jechuudha.
akkas waliigalatti alaa kulaan isa kana yaamsi keenya siin jechuudhaaf si deebisee yaada.